waggaa kudha tokko lafa'ee waggaa kudha lammaffaa irratti kana keessa hunda darbee akka ta'e as ga'e irratti murteessuu barbaadame kanama kana hunda maaliif barataan akka fudhatu godha. Gaarii. Gaafii kana ministeera barumsaatiif dhiyeessuu dandeessu. Isin fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti erga ministeerri barnootaa waan kana fide qoratamuu rakkoo kana dura qoratte. Dura qorannee. Iddoolee haalli nageenyaa gaariin hin jirre jiraachuu danda'a sababa garaagaraatiin waan jiru sanii ilaalamuu hin qabu nama hundi akkuma qixa barattetti namni hundi wal qixa carraa akka qabutti ilaalamuu sirriidha yaadni irraa kennu. Akka barsiisan kun dubbatutti Amaaraaf qormaata biraatti qophaa'a, Oromiyaaf qormaata biraatti qophaa'a, Beenishaanguliif qormaata garaagaraatti qophaa'a jechaadha. Qormaata garaagaraa kennitee yuunivarsiitii wal fakkaatu tokkotti barataa galchuun baay'ee rakkisaadha. Osoo gargaras ta'e wal fakkaates bu'aan inni fide sanuma waan ta'eef. Lakkee. Kan wanti irratti waliigaluu qabna waan hin taane immoo fudhachuun nurra biyya tokko keessatti qormaata wal fakkaatu kennama malee qormaanni garaagaraa kennamee. Qormaanni wal fakkaatu yoo kenname qopheessuu wal fakkaatu taasifamuu qabu. Qopheessuma wal fakkaatutu godhama sirna barnootaa wal fakkaatutu godhama malee qormaanni adda addaa hin kennamu jechaadha. Oromiyaa keessatti manneen barnootaa jiran hunda keessatti qixa qopheessitaniirtu. Qixa wal qopheessuu dhiisuu dhabuu danda'a. Qormaanni kuni ta'ee jedhameeti daba namarratti hojjetame kan jedhu kuni sirriin fi jechaadha. Maaliif qormaata addaatu bahemoo barataan dur akkamitti darbaa ture akkamitti qorannaa dur qabdaniin barataan baay'ina ammaa darba amma maa kufire. Isa booda nan kaasa sababa isaa